dhufne yoo nu wajjin hojjete ambaasaaddarnata nu wajjin fufaa kaampaanii kan wajjin waan guddaa hojjetee bakka guddaa gahuudhaaf nama danda'u arginee jirra hojii isaa laalleerra beeksisa kanarratti wanta inni tattaaffii hagam akka godhe waan beeknuuf qarshii miliyoona 2 qopheessinee jirra. Isinuma jedhaati ergaa xumurarra dabalatamuu jira. Intingeessini dabalatamuu inni biraammoo dabalanni gaafa viidiyoo waraabuu Nasriin hawwii haadha manaasaa hawwiidhaan maal barbaadda mee qarshii kanarraa maal barbaadda jennaan maal jettee viidiyoo kutameen argee yookaan viidiyoo waraabameen argee ani biyya galee maatii koo arguun barbaada tajettu viidiyoo ishee argee viidiyoo san laaleen ture. Kanaafuu hawwiidhaafis tikeettii VIP biyya geechee ittiin deebitu yeroo barbaadde tikeettii fast delivery kaampaaniin tikeettii qopheessee jira. Kana fakkaata egaa yaadni keenya inni kan biraa namoonni biraas namoonni Imaraatii keessatti argamtanii namoonni daldala garaagaraa irratti hirmaatan jirtanii nurraayis muuxannoo kana fudhatanii namoota biroofis osoo chaalenjii akka kanaa kana kennitanii tokkoffaa biizinesiin keessaa isinii beekama keessattuu namoonni daldala irratti hirmaatan jechuudha. Akkasumas immoo nama qabdan nama jechuun feemasii jechaan yeroo ammaa kanatti nama isin tajaajiluu danda'u gurratti jechuudha. Kanaaf nama qabdan osoo jabeeffatanii chaalenjiiwwan akka kanaa osoo kennitanii jedha. Kana waraabadhaa tiktaak irratti gallakkisaadha. Akkasumas immoo beeksisa immoo karaa miidiyaa eetirii hojjechiifadhaa isin jenna. Kana ergaan kun inni biraa. Inni dhumaa dabalatni immoo isa dhumaa inni dubbadhu dabalata. Kaampaanii fast delivery kaampaaniin kun yeroo hojjenne isinumaaf dhaabanna maaliif namoota rakkatan bira dhaabanna inni biraammoo tajaajila hedduu ijoollee Oromoof tajaajila hedduu kennuudhaaf qophiidha. Kanaafuu isin fast delivery kaampaanii yoo jajjabeessitan yoo bira dhaabattan isinis fayyadamaadha. Fakkeenyaaf nama rakkate tokko odoo akkana jettanii karaa fast deliveryidhaan gargaarsa waan akkanaa godhaa jettanii nutti dhuftanii nuni qophiidha. Garuu qophii kataanu maalinii yoo isin nu bira dhaabattanii nu hojjechiiftanii yoo nu bira dhaabattanii yoo nu qabaanne qabeenyi keenya keessan yoo hojjenne kanaafuu inni maaliif ijoolleen Oromoo Dubai keessa warroonni suuqii qaban ta'ee warroonni meeshaa karaa deliverytiin ergachuu barbaadan yoo nu dubbistan nuni isiniif geessuudhaaf qophiidha. Makiinaan reediidha, diraayivarii reediidha, hojiin keenya sa'aatii 24 hojjechuudhaaf reediidha. Kanaafuu yoo nun arganni keenya keessan. Kana waan ta'eef kanan jedhaa yaada kiyya xumureeraa galatoomaa hundi keessan. Egaa dhumarratti ambaasaaddarummaa wal mallatteessanii asii wajjinii sagantaa keenya xumurra. Nasriin yoo waan jedhu qabaatee dubbatu ani gara kootiin gamaan xumureera. Yaa erga walii mallatteessanii booda yaada kiyya dubbadha. Kaamera wajjin ለምን አለቅሳለሁ? በሁለት ብሬን ብር ለቅሰዋል። ቀልደኛ Hagasanii kan Nasriinii fi Hiriyaan Fiqeen mallatteessaa jiran kun maalinni waliigaltee ambaasaaddarummaadha. Waliigaltee ambaasaaddarummaa walii mallatteessanii isaanitti waliigaltee ambaasaaddarummaa walii mallatteessaa jiranii kanaafuu Nasriin ji'a 6 fast delivery wajjin hojjechuu isaatiif waadaa galeera nu wajjin waliigaltees godheera mallattoo isaaniiti mirkaneessanii jira. Kita lah kan ni.
Guys, Aye. Aye, kabajamtoota fi jaalatamtoota ilmaan Oromoo. Akkasuma lammiilee Itoophiyaa karaa laayivii kanaan nu daawwataa jirtanii jalqaba irratti ani yeroo kamiyyuu khayrii na mudatus sharrii na mudatu keessatti illee alhamdulillah jedha akka nama islaamaa tokkotti alhamdulillah rabbil alamin bu'aa bahii jireenyaa hedduu keessa darbee sadarkaa nama miiliyoonota badhaafamuu fi ambaasaadara namaaf muudamuu gahuu kootiif faaruun rabbii kootiif haa ta'u dadhabbii hedduu booda bakka kana gahee itti aansuudhaan ammoo obboleewwan koo abbootii qabeenyaa dhaabbata Fast Delivery fiqee fi gazee jechuudha. Ana caali uummata Oromoo viidiyoo dalaganii ganama galgala miidiyaa kanarra laayivii irra na wajjin bulanii na waliin dadhaban. Kabajni koo an nama tokko isin galee garuu hawaasa kana naa kabajuu keessaniif dhugaa rabbii hedduu galatoomaa ulfaadhaa. An argadhus dhabus obsuu danda'a ofumansiisuu danda'a. Sababni akka argadhu waan beekuuf borullee dalagadhee jecha. Garuu namoonni na jaalatanii fi namoonni iddoo naa qaban na waliin dadhabanii ka'anii waa wahii ammoo firii isaanii san arguu dhabanii yoo qalbii isaanii cabu arguun dhukkubni koo guddaa waan sana ture jechuudha. Maallaqa miiliyoonaa kana caale jechuudha. Isin ammoo miiliyoona sanas fooloon sun osoo hin guutin anas kabajjanii hawaasa Oromoo bal'aallee kabajjanii namoota fooloo nu godhe sanas kabajjanii maallaqa osoo hin taane namummatu dursa. Maallaqni ni dhufa ni darba. Namatu caalettanii anaan na filattan jechuudha. Kanaafuu hawaasa kiyyaallee naa kabajuu keessaniif anallee namoota jaalatootaa fi dinqisiifattoota koollee naa kabajuu keessaniif irra deebi'ee galatoomaa ulfaadhaa rabbi sinaa kabajuu jechuu barbaada. Itti aansuudhaan ammoo ambaasaaddarummaa baatii 6 turuu isaafis ammoo kafaltii miiliyoona 1 jechuudha. Waliigalatti waan miiliyoona 2 ta'uu kafaltiin isaallee ammoo adeemsaan baatii 6 kana keessa kan kafalamu ta'a. Qarshiin miiliyoona 1 kana ammoo asumaan galchanii akkaawuntii an kenneef irra galchanii risiitii illee naaf erganii jiranii. Kanaafiyyuu maallaqni na bira gahee jira. Risiitii illee daqiiqaa muraasa booda akka laayivii kanarraa baheen karaa feesbuuka kootiitiin isinii maxxansaa karaa tiiktookiitiin illee isinii maxxansaa maallaqni miiliyoona 1 akkaawuntii ani itti kenna irratti galchanii na bira gahee jira. Galatoomaa ulfaadhaa jechuun ni barbaada. Isa xumuraa rakkatu jira. Jaalala keessa adurree ilmoo nyaattii jedhan. Namni Oromoo namni tokko isin keessaa ol jabaatee yookaan ol guddatu taate saboonni biroo nama isaa utubanii ol jabeessanii bakka dadhabina isaa san cufanii fi jabina isaa irratti qarqaaraa turan. Dhugaan ilmoo waaqaati jedhanii harka dhiqatan garaan jaalataa dhugaa dubbatan rabbi jaalata. Uummanni keenya warri miidiyaa kana fayyadamu waan kana dhaga'uu hin dhabne fooloo gochuun barbaanne malee. Ilaalcha akkanaa kun ammoo anama maallaqa kana isin naa kennitan maallaqa argadhe okay akka sabaattoo borullee akkanumatti itti fufna. Ofii keenyaa wal sakaalaa, ofii keenyaa wal kuffisaa, ofii keenyaa nama xiqqoo ol nu keessaa jabaate gassakaalee lafatti gaddeebisaa, hamilee walii irra deemaa akka sabaatti itti fufuu ni dandeenya. Baay'inni keenya miiliyoona 50. Namni miidiyaa fayyadamu miiliyoona 10-20 ta'uu danda'a. An maallaqa argadhe irrattu miiliyoona 1 kabiraatu dabaladhe miiliyoona 2 argadhe. Okay, boru dhala Oromoo birootiif chaalenjii yoo dhiyaate innillee wanta sanillee yoo kadhabu taate, hamileen isaallee yoo tokkomu taate, hamileen deeggartoota isaatii fi dinqisiifattoota isaallee yoo tokkomu taate dhugaa dubbatuuf akka sabaatti waan kana tarkaanfatuu hin dandeenyu haala kana. Rakkoon kun furamuu qaba. An ofii kootii argadhe. Okay, alhamdulillah. Galanni rabbiif haa ta'u kaani ammoo isinillee galatoomaa ishee. Boruu akkanumatti itti fufaa namni Oromoo ofii keenya wal xiqqeessaa, ofii keenya wal sakaalaa, ofii keenya wal kuffisaa. Fooloon maallaqaa miti ittiin dadhabamu wanti itti bahu hin jiru si galee harkaan gattuqanii bira darbuudha. Kanaaf rakkoon kuni akka sabaatitti an akka nama Oromoo tokko akka nama waa yaaduutitti ofii kootii naaf godhuu dhabaniif osoo hin taane dhala Oromoo boru Oromoo abdatee wayitti seenuuf na yaachisa. Kanaafiyyuu namni keenya osoo itti yaadame rakkoon kun furame. Ambi wal qarqaaree wal utubee laafaa isaa jabeessee jabaa isaa utubee bakka guddaa qaba. Kan keenya hoo
fooloo 500 godha birrii miliyoona badhaafamaa yoo namni tokko jedhame fooloon sun parsentii 100 hin godhamu. Parsentii 20 qofa godhan. Kanaaf ani maallaqichaaf gammachuu qaba. Rakkoon kun garuu furamuu qaba kan jedhu yaaddoo koo guddaadha. Osoo furame ammoo natti tola. Lammaffaa warroonni UAE keessa jirtan miidiyaa kana kan nu hundeessin akka Eetirii Maltiimiidiyaatti hawaasa biyya kanaatii fi hawaasa Oromoo bal'aa tajaajiludha. Of bira darbee akka Itoophiyaattis afaan birootiin hojjetaa jira. Qabeenya qabdan, dhaabbilee qabdan, TikTokii namni 2 namni 3 daawwatuun guyyaa guutuu TikTokii keessan qofaan beeksifatu osoo hin taane namni erga dhageettii qabu isin bira jiraatee maallaqa xiqqoodha wanti isin baastan ispoonsara miidiyaa kennaa ta'uudhaan qabeenya isin qabdan beeksifatuudhaan nullee nu bira dhaabadha. Hojjetatu dhaabbata kana keessa jira. Kiraayin manaa biyya Dubaay keessa hagam akka qaalii ta'e ni beektan. Akkuma faast deliveriin godhe kana kootu miidiyaan kun har'a banamee boruu yoo cufame hiika takka hin qabu. Akkuma miidiyaalee kan duraa jechaadha. Kanaaf bilisaan namni tokkollee birrii takka naan kennina. Namni tokkollee ispoonsarallee naan ta'ina. Garuu beeksisa nurraan beeksifadha. Tajaajila keessaniif qabeenya keessan nurraan beeksifadha. Nuti dhageettii qabnu fayyadamne isinii beeksisna isin ammoo maallaqa xiqqoo nu kafalaatiin nutis miidiyaa kanallee itti fufsisnu walumaa galatti hawaasni kiyya fooloo naa gootanillee kan na waliin dhaabattanillee kan na waliin hin dhaabannellee isinillee warri faast deliverillee wallaahi onneerra galatooma anammoo nama kaleessallee rabbiin bakka xiqqoo irraa kaasee bakka amma jiruun nagay fuuldurallee rabbii kiyyarraa abdii guddaa qaba ummata Oromoo yoomillee yoo jiraadhe waan guddaa dalagee isin boos yookaan ammoo jaalalumaaf kabajaa qabu kanaan rabbiin bakka naaf malu na haa geessu yoomillee bakka salphinaatii fi haala salphinaa irra rabbiin hin dhaabini jaalalaa fi kabajaa isin naa qabdaniif kan rabbiin naa kenne kana narraa haa tursiisu galatooma ulfaadha isiniif ammoo jecha hin qabu faast delivery akkas kan xumura ammoo soorii ambaasaaddarummaa isaan naa kennan kana guyyaa boruurraa fayyadamuudhaan namoonni UAE keessa jirtan shooppii garaagaraa kan qabdan walumaa galatti qabeenya garaagaraa kan qabdan kan diliveriidhaan maamila keessanii erguu barbaadan karaa faast deliveriitiin akka qabeenya keessan ergattan. Fakkeenyaaf mana uffataa warroonni qabdan akka fakkeenyaatitti uffatuma namni ijoolleen mana madaabii teettee sanirraa ajajjoota haa ta'u ajmaan irraa Abudabiitti Shaarjaa irraa Abudabiitti Fujeeraa irraa Salkeematti bakka garaagaraatti walii erguu barbaadan faast deliveriin isinirraa fuudhee isteeta UAE keessa jiru 7 ni geessa. Isin isaanii kennatu qofa. Anis akka ambaasaaddara isaaniititti rakkoo dhaabbata kanarraa isin mudatu yoo jiraate qisaansa'insi qabeenya keessan irra gahu yoo jiraate naqunnamuudhaan rakkoo sana waliin furuu dandeenya. Kanaaf please suuqii biyya kana keessatti namoota shooppii malata ayyoo xiqqaate shooppii 100 ol eebbisiisee jira waliin dhaabadhee. Namoonni garuu karaa faast deliveriitiin meeshaa argatan yoo jiraate namoota parsentii walakkaa waan kanaatu hin geenye. Namni keenya osoo dhaabbata wayii as keessaa qabu meeshama fuudhanii geessuudha. Kan itti kennitaa Fujeeraa naa geessettaa waan kafalamu kafaltee jira. Kana fuudhee Fujeeraa sii geessa. Kanaaf jecha lammii biraallee hin barbaachisu orma gabbaruullee nu barbaachisu. Nama keenya waliin dhaabannee isaan irraan haa ergannu isaan irraan haa fayyadamnu. Haa guddatanii qabaannaan warra waan kana nuu godhan. Boru yoo kana ol argatanillee kanaa ol uummata keenya tajaajiluu danda'a. Walumaa galatti faast deliverii irraan meeshaa keessan ergadhaa. Wantoota kamiinuu tajaajila barbaadaniif dhaabbata kana mariisisaa lakkoofsa bilbila isaanii TikTok isaanii jala jira. Anis ammoo ambaasaaddarummaa kiyya kana fayyadamuun teknooloojiilee barbaachisu fayyadamuudhaan karaa miidiyaa keenyaa fayyadamuudhaan miidiyaa kana beeksisuu fi biraandii isaa guddisuu irratti waan danda'e hundaanuu isaa wajjin hojjetuuf qophiidha. Waliigaltee baatii jahaatiin walii mallatteessinee jirra. Baatii jahaa kana keessa dhaabbata kana tarkaanfachiisuu irratti qooda kiyya ni baadha inshaallah galatooma.